never forget your time. I know if I need it, you'll always believe my eyes. Crying on my pillow, rain, rain, go away. Rain, rain, go away. dhaalu yookaan kan abbaa dhaanu ta'a jedhamu gaadaafiin kan abbaa dhaalu tifkattoota re'ee fi hoolaa ta'uu hin dandeenye kan abbaa dhaanu kan qabeenya abbaa nyaatee fixu ta'uus hin dandeenye kan abbaa caalu ta'ee sabboona Afrikaa kan Afrikaanummaa leellisu gurraachummaan dhiigaa fi onnee isaa keessatti katabamee taa'ee argame leenci gammoojjii sirtee keessatti dhalate tifkattoota irraa dhalate Liibiyaa fi maatii Afrikaafuu mallattoo taa'ee diinota isaa fi warra Afrikaa jibban biratti garuu faallaa ta'ee argame. Ilmi qonnaan bulaa gaadaa fi gammoojjii Liibiyaa keessatti dukkana keessatti dhalate. Barataa dandeettii guddaa qabus ture. Dandeettii guddaa qabu sanas immoo Yuunivarsiitii Liibiyaa irraa bara 1963 qabxii olaanaa fiduun eebbifamee agarsiise. Goosilee cimaa fi sabboona Arabaa cimaa kan ta'e gaadaa fi baadiyyaa inni keessatti dhalate keessatti ibsaa fi manni barnootaa akkasumas buufanni fayyaa kan hin jirre ture. Innis uummata sanaaf akkas jedhee waadaa gale. Guyyaa tokko ibsaa tola ibsattu bishaan tola fayyadamtu jedhee waadaa galee ture. Waadaa isaa kana mirkaneessuuf immoo jalqaba mootummaa mootii Liibiyaa mootii Riris tokkoffaa kuffisuuf adeemsa eegale. Bara 1965ttis akaadaamii waraana Liibiyaa irraa eebbifamee booda sadarkaan walirraa hin cinneen ol ka'e. Yeroo kana hunda gargaarsa waraanaa akka isaatiin fonqolcha mootummaa karoorfachuun itti fufee qondaaltota hedduu fonqolche. Adoolessa tokko bara 1969 gaadaa fi fonqolcha waraana mootii humna waraanaa fi dura taa'aa qaama bulchiinsa haaraa Liibiyaa mana maree ajaja warraaqsa ta'uun muudame. Gaadaa fi bara 1970tti buufata waraanaa USA fi Liibiyaa keessaa buqqise. Bara sanatti miseensi hawaasa dhaloota Xaaliyaanii fi Yihuudii irra caalaan isaan biyya isaa keessa jiraachaa turan ari'ee baaseera. Bara 1973tti qabeenya boba'aa biyya alaa biyyattii keessa jiru hunda kan qabeenya nama dhuunfaa turan qabeenya mootummaa yookaan qabeenya mootummaa biyyaalessaa taasiseera. Dhugaatii alkoolii fi qumaara akkaataa seera Islaamaa cimaa mataa isaatiin dhorkeera. Gaadaafiin Liibiyaa biyyoota Arabaa biroo waliin tokkoomsuuf yaalaa tureera. Garuu osoo hin milkaa'inneef. Marii Israa'el waliin taasifamu cimsee kan mormu yoo ta'u, adeemsa nagaa Masrii fi Israa'el gidduu isaatiin addunyaa Arabaa keessatti nama adda biroo ture. Gaggeessummaa waraanaatiinis maqaa gaarii argateera. Mootummaan isaa yaaliiwwan fonqolcha mootummaa
ijaarsee fi maaliif akkas goota jedhu gaafannaan kolfa sobaa gaggeessitoota Afrikaa irraa arguurra seeqa dhugaa haadha hiyyeessaa kanarraa argutu na gammachiisa. ce'umsa biyyaalessaatti dhukaasni baname. Maatuuzim sanaa booda qabsaa'ota 20 fudhatee konkolaataa hin miidhamne yookaan miidhamarraa hafeen gara gammoojjii Liibiyaatti baqate. Gareen kun gara Beermii cirracha tokkotti sardame. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti amajjii bara 2012 maxxanfametti achis jettis karaa tubboo bishaan baasuu lamaa fi bakka itti sadhabee dhokachuu isaanii dhaga'ama. Eegdota Gaadaafi keessaa tokko boombii finciltoota tarkaanfachaa jiru irratti daandii gubbaatti darbate. Garuu dallaa koonkireetiin ujummoo gubbaa jiru rukutee Gaadaafi fuulduratti kufe. Eegduun sun kaasuuf yaalus garuu dho'ee waardiyyaa fi Yuunus Jabraan lamaan isaaniiyyuu ajjeese.
Gaadaafiin eegdota amanamoo hedduu waliin ujummoo bishaanii bahu gidduu tokkotti kooluu galti. Garuu loltoonni cimsa biyyaalessaa naannoo sana jiran dhukaasa banuun Gaadaafii miilaa fi dugda isaa madeessan jechuun gabaasonni adda addaa ba'anii mul'isu. Kanas haa ta'u sana garuu ajjeechaan Gaadaafii karaa adda addaatiin jedhamanii warri beekamus hin jiru. Gareen finciltoota akka ajjeesanii fi kana malees immoo loltoonni neetoo akka ol seenanii qabanii garee finciltootaatti kennanii lafa harkisanii akka ajjeesanis kan dubbatanii jiru. Keessaafuu gareen finciltootaa qabanii shugguxii isaatiin akka rukutantu himama. Keessaafuu masaraa mootummaa isaatti keessattis kan jedhanis jiru. Bakka dhaloota isaattis du'e kan jedhan hin dhabamu. Keessaafuu Gaadaafiin dhumarra gaafa ajjeefamuuf jedhu akkas jedhee dubbatee jedhameetu beekama. Nan ajjeesina kuni cubbuudha. Na ajjeefnaan hin bittimtu. Bittimnaan immoo deebitanii hin ijaaramtan jechuudhaan dubbatee ture jedhama. Akkuma inni jedhe Liibiyaan bara isaatti jeennata kan fakkaattu. Keessaafuu magaalaan Tiroopoolii har'a giddugala shororkeessitoota IS fi bakka ilmi namaatti qalamtu taateetti. Bara Muhammad Gaadaafiin itti Liibiyaa bulchetti. Afrikaan tokkoomuuf yoo deemtu bara inni itti aangoo gadhiisetti garuu Afrikaa mitiitti biyyi isaa iyyuu diigamtee baduudhaaf jirti. Kabajamtoota daawwattoota keenya kun FUM Newsdha. Galmee seenaarraatii simbiraan geenye galmee seenaarraa simbiraan ga'uun keenya itti fufaa. Sanis nu hordofuun dagatiin isiniin jenna.